garaagarummaa siyaasaa jiru karaa ammayyaa ta'een akka deemu gochuudhaaf waliigaltee hooggansa waraana bilisummaa Oromoo faana godheen humni bal'aan galee jira. Guyyaa guyyaattis galaa jira. Kanaaf kabajaa fi ulfina olaanaa qaba. Ammas kabajamaa caffee kana fuulduratti gareedhaan haa ta'u nama dhuunfaadhaan haa ta'u mootummaan naannoo keenyaa kabajamaa caffee kana fuulduratti kabaja olaanaadhaan waamicha dhiyeessuuf hin barbaada. Namni lubbuun nama tokkoo guyyaa tokko akka badu hin barbaadu. Karaa nagaattiin galee namni jireenya nagaa akka gaggeeffatu barbaada. Isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa akka irra deddeebi'ee kaase mootummaan federaalaa akka irra deddeebi'ee kaase kiiloomeetira 99 dhibba keessaa yoo deemuun barbaachise deemnee karaa nagaatti simachuudhaaf mootummaan keenya qophaa'aadha. Kanaan dura yeroo baay'ee kabajamaa miseensi caffee kunis kabajamoo pirezidaantiin keenyas kabajamoo muummichi ministeeraa yaamicha dabarsaniin qaamni yaamicha kana dhagaye 14,000 ol ta'u yeroo adda addaa galee leenjii fudhatee ijaarameetu jiruuf jireenya isaatitti galuudhaaf carraaqqii adda addaa taasisaa jira. Hojiin kun akka milkaa'uuf qaamoleen tumsa taasisaa turan keessattuu kabajamaa miseensi caffee keenya carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Qaamni yaamicha karaa nagaan galuu kana dhaga'uu dadhabe ammallee daggala keessa deemee uummata keenyatti qormaata biraa qormaata dabalataa ta'eetu uummata keenya dararaa jiru olaantummaa seeraa cimaa ta'e kabachiisuudhaan nageenya amansiisaa lafa qabsiisuudhaaf akkuma kanaan duraatti mootummaan naannoo keenyaa xiyyeeffannoo adda ta'een kan hojjetu ta'uu ibsuun barbaada. Dhimma nageenyaatti wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf waggoota darbee baay'ee akka sabaattis akka bakka bu'aattis akka ummataattis gaafii ummataas wal cinaa qabnee olaallu baay'ee yaaddessaa kan turee fi sodaachisaa kan turedha. Mootummaan keenya nageenya irratti hojii guddaa hojjetee jira. Mootummaan naannoo sadarkumaa kan jiru magaalaas godina irrattis hooggansa olaanaa ofii isaatiif waardiyaa ta'e uummata faana hiriirsee akka nageenya fi qe'ee ofii tikfataa fi itti deemaa jiru. Hundi namaa waardiyaa ta'e namni Oromoo ajjeesuun qabuun kan jedhu Oromoo saba biraallee ajjeesuun qabu kan jedhu karaa kanaa qabatee akka itti deemaa jiru waan gaarii. Amma garuu akka sabaatti sabni kun mari'atee sabni guddaan kun mari'atee biyya ijaaruu keessatti gahee isaa bahuudhaaf nageenya murteessaa ta'uusaa qaamni hundi itti amanee waamicha nagaaf taasisan sadarkaa garaagaraatti caffee kanaanis waamichi godhamaa ture. Hawaasni guutuun gadi ba'ee ijoollee naagalaa jedhee gaafatee araarri bu'aa jiru kun birmadummaa akka sabaatti qabnus kan nu deebisuu fi misooma qabatamaan amma dhufe kan inni mirkaneessuuf itti fufsiisu waan ta'eef nageenyi murteessaadha jedhamee itti amanamee ijoolleen komattee ala jirtus galanii amma muraasni hafeellee ani akka nama tokkootti akka bakka bu'aa tokkootti kan kaasu isaan hafanis karaa nagaa filatanii galanii akka biyya kana waliin ijaaruun danda'amu. Saba guddaa kana salphisuun akka hin barbaadamne hawaasni immoo fedhii nageenyaa guddaa qabu kana isaanis dhagaanii caqasanii ammas tokkummaan keenya cimee biyya kana akka guddiif nageenya akka waaraa'u hundi namaatu akka hojjetu fedhii guddaa qabna. Ammas nageenya irratti yaamicha taasifameen humni bal'aa jedhamu galee jira. Isa faana ammas warri bosona jiru osoo isaan galle bosona kan jiru yaamichas ammas kabajamoo pirezidaantii irra deebi'ee maqaa caffee kanaatti taasisee fi karaa nagaatiin akka galan kana dhaabnee jirra. Amma immoo wanti gaariin dhufaa jira baay'ee nutti tolee jira baay'ee gaariidha inni kun cimee itti fufuu qaba. Dhageenyu kan jedhan immoo mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuu itti fufaa jechuudha. Miseensi caffee hamma danda'amuun uummata keenyaa waliin ta'ee
qaama nageenyatiif tumsee nageenya amansiisaa wal gargaarree too akka finnu carraa kanaan yaamicha koo dabarsuun barbaada. Akka miseensa caffeettis akka namaattis naannoo rakkoon nageenyaa jiru keessatti guutuun keenya rakkina san keessatti rakkoo san keessa uummata san baasuuf hirmaachuu danda'uu qabna. Nuus gahee keenya bahuu qabna. Caasaa sadarkaa kam inni jiru qaamolee nageenyaa bira dhaabbachuu qabna. Haalli amma jiru baay'ee fooyya'edha.